mata dureen kun sila nu dhokataa ture kun amma hin dhokatu jechuudha. Barreeffamoota jala jirantiyyuu ol adeemu jechuudha. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanaalii Oromoo Computer School. Barnoota keenya kutaa irraa kutaa addaa isiniif qabannee dhufnee jirra. Microsoft Excel irratti yeroo mata dureewwan garaagaraa irratti hojjechuudhaaf jennu yeroo akkas barreeffamoota baay'ee yeroo akkas oloof mata dureen isaadha. Nu jalaa dhokataa jechuudha. Yeroo barreeffama barreessaa deemnu bakka kana yeroo geenyu mata duree isaa wallaallaa jechuudha. Rakkoo kana furuudhaaf irra isiniif qabadhee dhufeera isinitti agarsiisa. YouTube keenya Oromoo Computer School subscribe, like, share godhaati nu hordofaa isiniin jedha. Egaan mata dureen kun akka inni hin sochoone yeroo akkasitti oloofnu akka inni hin sochoone gochuudhaaf amma jalqaba irratti bakka gara bitaa keessan kanarraan gara bitaa kanarraan yeroo tokko akkasitti tuqannaa jechuudha. San booda as gubbaarra dhufneetu bakka view jedhu kanarratti yeroo tokko tuqannaa jechuudha. View irra erga yeroo tokko tuqannee booda freeze panel kan jedhu ni jira. Isarratti yeroo tokko akkasitti gadi tuqannaa jechuudha. Wantoota sadii jiru. Isa gidduu irratti freeze pop isa jedhu irratti yeroo tokko gadi tuqannaa jechuudha. Akkasitti gadi tuqannaa. Amma maal ta'a? Inni mata dureen kun sila nu dhokataa ture kun amma hin dhokatu jechuudha. Barreeffamoota jala jirantiyyuu ol adeemu jechuudha. Kanaaf yeroo barreeffama keenya barreessinu maal ta'a? Mata dureen sun nu dhokataa hin deemu jechuudha. Egaan hordoftoota keenya barnootawwan akkasii waan isiniif dhiyeessinuuf YouTube keenya Oromoo Computer School subscribe, like, share godhaa isiniin jedha. Namoonni hedduun wantoota akkasii yeroo agartan viidiyoo qofa ilaaltanii immoo faayiraayitii keessan jala kaa'attaniitu baatu jechuudha. Kun baay'ee waan nama qaanessudha. YouTube kan namni tokko subscribe yookiin immoo TikTok keenya subscribe, like yoo gootan waan sin miidhuu qabu miif immoo hamilee nuuf ta'a. YouTube keenya Oromoo Computer School akkasuma karaa TikTokaatiin karaa Facebookaatiin subscribe, follow nu godhaa isiniin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.